السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا دعوتوتا channel adam biyyeedha ashama harka fuune hundi keessanuu bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya bakka isin jirtanitti isin biraa ga'u isin jechaati deebinee dhufnee jirra har'a maaliin deebitee nu dhufte jechuun keessa hin oolu waan akka malee agartee ajandaa godhatameetiin agartee sila waan ajandaa hin taane ajandaa godhatameetiin armaa oli gaara sana keessatti deemaa jiru kanarraa hin dhaamsa isin dabarsuu dhufe akka nama tokkootti baalagoota asii gartee biyyarraa yaateetiin amrii abbaa haadha diddee karaan ol dabartee akka nama dalagannaa biyyaa baheetti asii ol dabarteetiin agartee ruuzaa fi kubzii quufteetiin agartee waa'ee gosaa fi gosoomaa walitti buusuudhaaf machooftu tanaafin deebii likkii itti himuu dhufe. Kanaafuu sheer godhaati jara tana biraan nagaa. Ijoollota agartee ilmaan walloo of hin jettuu fi ilmaan arsii of hin jettu tana agartee armaa olitti agartee obboleeyyan lammaan homaa waliin godhan. Kun ajandaa isinii taheetiin ajandaa godhatanii wanni agartee armaa olitti agartee waan agartan laaqxan maqaa walloos arrabsiistan maqaa arsiis arrabsiistan osoo irraa of kabajdanii baay'ee bareedaadha jechuus barbaadeeti. Maaliif yoo jettan armaa olitti agartee maqaan walloo tokko arrabsamuun maqaan arsii tokko arrabsamuun nuuf kabajaadha miti. Ilma ijoolleen kun arsiis ta'e walloos ta'e ilmaan obboleeyyaniiti ilmaan oromtichaati. Kanaafuu akka ilmaan amaaraa yookaan immoo akka lammoota biraadhaa ajandaa nuu ta'e yookaan immoo agartee nama tokko kakaasuu hin danda'u kun. Ajinni isin ajandaa godhatanii armaa olitti agartee gaarana keessatti wal fixxan kun eegam duraadhaa ajandaa isin ta'u ajandaa biraa uummadhaa yoo agartee fooloo barbaaddan yoo agartee laayikii barbaaddan yoo agartee dalagachuu barbaadan ajandaa biraa uummadhaa kun ajandaa isiniif hin ta'u. Ajandaan gosoomaa ajandaan ta'u kun saba tuffachiisu wal tuffachiisu saboota biraa agartee kan jaalalaa fi kabajaa wajji jiraatu kan agartee jireenya waliin naqatee wajji jiraatu adda diiguudha malee kun bu'aa tokko nuufis hin qabu isiniifis hin qabu. Kanaafuu ilmaan arsiitis ilmaan wallootis irraa of kabaja baalagoota amma agartee isin ol baatee ruuza quufteetiin kubsii quuftee agartee tuktuuk irra baatee agartee waan agartee laatutan kan agartee xiqqoo takka xiinxaltee waa yaadne kan xiqqoo takka yaada tokko hin qabne baalagoota baalagummaadha kun warra agartee abbaa fi haadha ammaramuu dideetiin amrii abbaa haadha ajajamuu didee armaan ol darbee waan arge laaqaa jiru kun eegam duraadhaa saba arsiitiif walloo walitti buusneettanii warri eelaa jirtan hin dandeessan tasuma hin dandeessan nagooma osoo agartee dhiistanii yoo immoo agartee dhiira taatan suuraa keessan hin gabbahaati waggaa agartee tuktukii keessan banattan tuktukii keessan irratti suuraa keessan hin gabbahaati haasaa suuraa keessan barbaanna tokkoon keessan namoota agartee ajandaa kana banee fi namoota agartee dubbii barbaadaa jiru kana gama arsiitis ta'e gama wallootis ta'e suuraa keessan hin gabbahaati viidiyoodhaan dubbadda achi booda wal fahamna bakka isin jirtanitti tana sila agartee ta arsiisanis qabanii ta walloo sanis qabanii harka lama wal hidhanii waliin garafuu ture tanneen ajandaa dhuunfaatiif agartee yookaan immoo dantaa dhuunfaatiif wal lolteeti gara hawaasa jirti gara gosoomaatti jirti ilmaan siikoomandoo ilmaan walloo maali gosa taphaa jira moo lammii taphaa jira moo lubbuu ilmaan agartee miskiinaa akkuma keessanii dalagannaa biyyaa bahe isin ruuza quuftanii jirtanii nama qabdanii nama garaftan warri ruuza quufe nama qabeetiin nama garafa miskiinni karaa deemuun garafama in tumama in miidhama in dararama hedduu keessanitti dantaan isaa maali faayidaan inni argatu maali isinirraa isin hoo faayidaan isin argattan maali gosaa fi gosa walitti buusuun sababa arsiitiif walloon tumamuun sababa wallootiif arsiin tumamuun maali bu'aan keessan baalagoota osoo irraa of kabajdanii baay'ee bareedaadha baay'ee isin barbaachisa osoo irraa of kabajdanii gosi tokkootu qabuun gosi hundinuu kabajaa qaba eenyuunuu kabajaa qaba kanaafuu ilmaan walloo tanas itti sirroorrisiisina ijoollee gartee hamba amaaraa tan ilmaan arsiitis immoo gartee bakka kanatti of kabajuu qaba ilmaan wallootis of kabajuu qaba hundi keessanuu of kabajuu qabda warroonni baalagoonni gartee ruuza quufteetiin armaa ol dabartee akka nama tokkootti yoo wal loltan walirraa fixadhaa barbaadan bakka feetanii wal waammadhaa wal cafaqa mirga qabdan kana achi immoo gosoomaa fi gosooma ilmaan siikoomandoo ilmaan walloo isin hin barbaachisu kun tasum sheer godhaati ijoollee tana biraan nagaati adabadhaa ta'a wanni kana kun isinis hin barbaachisu aqlii godhadha sammuu duwwaa baattanii asiin ol baatanii agartee ruuzaa fi dijaajatti guuttaniitiin asitti mataan hin nyaatina ruuzaa fi dijaaja mataatti guuttanii kan achi fageessanii yaaduu hin dandeenye lukkuu mana arabaa quuftaniitiin lukkuun agartee akkuma gibbii san keessaa yaaddi malee achi fageessitee waa yaaddu kanaafuu lukkuu quuftaniitiin waan agartan laaqxan sin haalaa quuti baalagoota gosa walloos arrabsiistanii gosa arsiisa arrabsiistan waan isin argatan jirtu foloo malee kombiliink sheer sharamaati sharshaarra fakfaaka fikfikeam